Warroonni amma dura aappii Haatunal Plus jedhamu kan shari'aa siim kaardii moobaayilii gubbaatti fayyadamaa turtan baatii tokkoof bulii 30 kan osoo addaan hin citin intarneeta banaa yookaan maftuuhaa aappii kanaan fayyadamuudhaan namoonni hedduun itti fayyadamaa ture. Baatii lamaan darban asitti sababa inni update of godheef namni hedduun tooftaa isaatti walaalee karama salphaadhaan namoota hedduu didee waan jiruufu aappii sana irraa isin garsiisaa nafaana turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kii qaqqaalii fi gaggaarii warroonni na hordoftan hundi keessanuu baga jiraattan isin jecha barnoonni kiyya har'aa aappii kanarratti xiyyeeffadhaa. Namoota karaa koomentiitiin illee karaa garaagaraatiin illee na gaafachaa jiranii akkasumas ijoolleen hedduun aappii kana akka amma update of godhee akkamitti akka itti fayyadamuu jirtan warroonni irraatti wallaaltan isinii dalaguu didde haga danda'ame takka waan biyya kanarraa nama barsiisuun waama khayrii qabu kanan biyya kanallee barachuun akkasumas waan gaariidha. Akkasuma namoonni waa beektanillee barsiisaa isiniin jenna. Haga dandeettii keenyaatii fi haga beekumsa qabutti namaa qooduun waama gaariidha, waan nama fayyadudha. Abdadhee dhufeetiniini nafaana tunaa isiniin jedha. Asuma warroonni gara chaanala kiyyaa dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Adam Tuubeen jedhama. Warroonni chaanala kiyyaa karaa garaagaraatiin liinkiilee garaagaraa keessatti na argachuu dandeessanii akkasuma karaa yuutuubii kiyyaatiin Adam Tuubee jettan argachuu dandeessanii barnoota haga ta'e takka isinii galakkiseen jira. Keessatti barnoota kana keessatti nu fayyada waan jettanii keessaa kan argattan yoo ta'e like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asumaan aappiin kuni Google Play Store keessaa argattanii Haatunal jettanii bifuma kanuma qofatu isinii baha. Warroonni isallee buufachuu dandeessan karaa liinkii isaa telegiraama kiyya jala isinii ka'a. Telegiraama kiyya liinkii yuutuubii chaanala kiyya jalatti argachuu dandeessanii. Kunoo liinkii as jala kaa'een jira. Liinkii isaa kunoo liinkii telegiraama kiyya as jala kaa'een jira. Warroonni telegiraama kiyya keessa seenuu dandeessan liinkii kanarra cuqaaftanii na hordofuu dandeessanii akkasumas karaa garaagaraatiin na argachuu dandeessanii. Amma kallattumaan gara barnoota kiyyaatti isin dabarsaa. Jalqaba aappii kanaa warroonni download godhatanii jiraattan karaa Play Store keessa seentanii Google Play Store keessa seentanii as keessa seentanii my apps bakkee hora cuqaaftanii ergasii as fidaa. Yoo bakka tanatti wanni isin gaafatu ta'e kan update isin gaafatu ta'e update godhuun dirqama ta'a. Fakkeenyaaf as dhufnee amma Play Store illee bifa jijjiiratee waan jiruufu warroonni akkaataa Play Store kana irraa itti wallaaltan irra asumaan ifa isinii godha. Nu bakka kanarra cuqaaftanii bakka suuraa kanarratti ergasii asirratti cuqaaftanii yoo bakka wanni update barbaadoo jiraate asitti qofaatti lakkoofsa wayii adda isinii baasa. Yoo san baasuu didde asirra cuqaaftanii kunoo Play Store amma qofaatti kaahee waan jiruufu as gubbaa cuqaaftan bakka update jedhu kanarra cuqaaftanii yoo update kan qabaatu ta'e as jalatti isinii tarreessa jecha. Yoo kan hin qabaanne ta'e immoo akkanuma dhiisaa jechaadha. Ammas wanni godhuu qabdan direct yoo aappii sun aappii aappii kun yoo update ka barbaadu ta'e amma kii update hin barbaadu update waan godhee jiruuf opinumaan godhee seenaa. Ergasii hoggaa seentan akka update gootanis yookaan immoo check update bakka jedhu sarara tanarra cuqaaftanii bakka tana laaltanii jecha bakka xiyya bakka tuqaa sadii tanarra cuqaaftanii laaltan as irra cuqaaftanii laaltanii bakka kanatti bakka check update jedhu kanarratti cuqaaftanii laaltan. Yoo update kan hin qabaanne ta'e yookaan kan sin gaafatu ta'e asirratti update sinii baasa akkasii barbaade. Yoo kan update barbaadu ta'e direct ofuma update godhaa jecha karaa kallattiitiin. Amma gabaabumatti barnoonni kiyya waan isin barbaadu baggama lama jechaadha. Tokkoffaan ka gubbaa baandiraa Ameerikaarra jiru kana ol buttanii bakka location jedhu kanarra keessan multi post bakka jedhu kana jecha asirratti bakka fakkii harkaa qabu fakkii harka irree qabu kanarratti
asirra cuqaastanii. Ka gara gadii kanarra immoo asirra keessanii ol buttanii akka duriisan ammas bifa jijjiiratee waan ta'eefuu kaampaanii isaatu abdeet godheeti warroota Suudii keessa jiranii kan riyaala 60tiin barsiisanii amma tooftaa hedduu jijjiiratee kunoo akkuma argitan riyaala 60 20 afurinillee kaahee jecha waan tatbiiqisaa sun kan ofirratti banaa qabu jecha appilikeeshinii wanni kun eessa jira wanni keessa jira jechaadha. My appii moobaayilii keessa jira achillee seenee isin garsiisa. Akkuma argitan kana keessarra amma dur asirratti dalaga ture amma garuu asirratti 1 fi 2 asirra cuqaaftanii jechaadha. Asirra cuqaaftaniiti kan isin dalagsiisu amma. Kalamaffaadha gabaabumatti telegiraama isaa argachuu barbaadan immoo asirra cuqaaftanii ergasii kunoo bakka kana argaa jirtanii beeksisan nama rakkisa waan ta'e. Kunoo telegiraam chaanal keedoo kanarra cuqaaftan daayireekti telegiraama isaanii keessa isin galcha jechaadha. Kunoo akkata telegiraama isaanii keessa isin galcha barnoota hunda asirratti argachuu dandeessanii jechaadha. Kunoo akka abdeetitti gootan cheek abdeet keedoo kanarra asumatti warroota Suudii keessa jiraniif immoo waan isaan hojjetanii gallakkisan jiran as keessatti barnoota garaagaraa yookaan odeeffannoo garaagaraa kunoo asitti kan gadhiisan jiran. Warroota Suudii keessa jiranii akkasumas warroota Naajeeriyaa keessa jiraniif akkasitti gadhiisan jiranii jechaadha. Ka Suudiidha abdeet godhaa warroonni moobaayilii ka Suudii keessa jirtanidha akkasitti kaa'ee jechaadha. Akka abdeet godhaniif akeekkachiisa isumaatu kenna jechaadha. Sawaan ta'eefuu akkasitti fayyadamaa isin jedha akkasumas itti aansuudhaan mee akkamitti akka hidhattan immoo isin garsiisa. Asumaan jalqaba wanni nurraa eegamu appii moobaayilii buufachuun dirqama keenya ta'a. Appii moobaayiliidha. Moobaayila appiittanii barreessanii akkasitti isinii baasa. Hedduun jiraachuu mala garuu kanuma qofaadha. Moobaayila appii keedoo kan kamma instaal godhaa deeqaa xiqqoo na obsa. Kunoo instaal godhuudhaaf meegabaayit 23.44 qofa gaafata jechaadha. Erga instaal gootaniin booda karaa kallattii kanaatiin seentanii dirqama lakkoofsi bilbila sanii itti galchuun dirqama ta'a jecha. Lakkoofsa bilbila saniitiin ala faayidaa biroo tokkollee hin qabu. Appiin kun lakkoofsuma moobaayilii kanuma barbaadan kan isin siim kaardii neeta irratti hidhachuu barbaadan saniin sanarratti wanni godhuu ni dandeessanii. Warroonni immoo appii kana itti fayyadamuu dadhabdan karaa keessaatiin quunnamtanii lakkoofsa keessatti argitanii isin achumatti kaardii naqattanii asiin neeta isinii hidhuu hin danda'amaa jechaadha. Namoota beekan namoota hedduutti himatanii namoonni hedduu isinii hidhuu danda'anii amma banamee jira akkasitti ooppiin godhee seenaa jecha. Kunoo akkasitti banamaa erga ooppiin godhee seene Ingiliffaa moo Arabiffaa. Kunoo daayireektii asumaan akkanatti isinii fida kallattiidhuma. Waggaa akkanatti isinii fide kana sarara kana argaa jirtan sarara diimaa kana tokko ka bilbilaa tokko ka intarneeta geegabaayitti hidhatamu tokko immoo ka banaati jecha. Ka banaa kun maqaan isaa asirratti kunoo sooshaal meediyaadha. Kunoo sooshaal meediyaadha asirra cuqooftan fakkii riyaala 4 qaba. Jalqaba amma haaromsaniira warroonni aappii kanallee haaromsaniira maal godhaniiranii riyaala 86.95 mee hagam jedha saniin Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Facebook ka 85 garuu ni baatuma tokko ta'a jechaadha. Akkasumas ka baratamaa ka riyaala 60 sunis kunoo kananneen jechaadha. Sunis immoo Snapchat, Twitter, Facebook, Google fi appiilee garaagaraa dalaga jedha. Bareedduudha isumaatu nama baasa. San hidhachuudhaaf amma daayireektii as bakka xiyya kana cuqaaftanii akkasitti lakkoofsa bilbilaa ittiin fayyadamuuf deemtan yookaan intarneeta bilbila keessa galfattanii ittiin fayyadamuu deemtan lakkoofsa siim kaardii sanitti galchatanii kan moobaayilii sanii jechaadha. Ergasii bakka as gadii kana tuqxaniiti akka maay nambar bakka irra cuqaaftanii ergasii piin koodiin akka dhufuu isinii godha jechaadha.
sharikaan yookaan kaampaanii moobaayiliidha. Koodii isinii ergaa koodii 4 kunoo koodii bakka sanduuqa koodii erga koodii ergeen booda koodii san itti galchinaa jechaadha. Koodii san itti galchinaa. Kunoo erga koodii itti galchineen booda bakka kana cuqaafnaa. Amma as cuqaafnee akkatti daayirektii nu binaa jechaadha. Bakka subscribe jedhamu gubbaa haara cuqaafnaa. Ergasii hidhuusaa akkasitti mirkaneessa jechaadha. Ani fakkeenyaaf isiniin garsiisaa jira malee siim kaardii illee keessa hin jiru. Karaa salphaan akkasitti hidhuu dandeessanii jechaadha. Kunoo laayikii fi dislaayikii isinii fida. Laayikii tuqxanii saantiiba murachuu argisanii erga akkana tuqxanii ammas akkana gootanii karuma salphaadhaan akkasitti isinii hidhaa jechaadha karaa salphaadhaan. Inshallah kanatti fayyadamaadha. Barnoonni kiyya isinitti tole like share subscribe gochuun dagatinaa. Komii yoo qabaattan komentii jalatti naa barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaan gora jiruuf dhiifama sin gaafadha.